Ko boo'ichuma iji isaan kooruu yeroo hunda gadduma maaf ta'e jireenyi isaa hundi jireenya gaddaa badii tokko malee lammiin koo maaf dhuma bara konkolaachisaan rafee barattoonni dhume nuti kan barbaannu nageenyi maaf dhabame na dhibee waa'een isaa naaf hin galle dhagaa isinittiin himaa yaada abbilee siyaasa biyyaa isin walitti gaarrifattan akka loon kiyyaa asii achi walitti darbattan rasaasaaf xiyya kan isin jidduu jiru bar sabatiyya sababa keessan maaf dhuma lammiin kiyyaa arraaf boru jennee osoo eenyu waan dhufaa waa hin agarree dhuma lammii kiyyaa malee kan fixaa jirtan eenyu kan qabsooftaniif hoo eenyu nama lafarraa fixxanii kan bulchuu deemtan hoo eenyu isin hoo yaa lammii tiyyaa kan du'aa jiru bar dhiyya kiyyaa maa callitta yaa ilmaan abbaa kiyyaa yaa ilma namaa kan garaa jabaatu namuma akka keetii kan akkas gootu maaluma badii isaanii kan akkas azzabdu maaluma laataa qalbiin kee rahmatan qabdu kan dubartii ulfaa abidda keessu ulfi garaa dhoohee akka waan hangaatu kun wallaalummaadha malee beekumsan fakkaatu abbaa fi ilmaan isii guutuu manuma tokkotti abiddaan waaddu dhiirummaa itti fakkaatee kan ittiin dhaadattu yaa ilma namaa xiqqollee rahmatan qabdu.